kenname jiruu itti kenname namni itti amanatee dura naabu ajidee udukaatu namni sun garagalee harka ummataa kan nyaatu qarshii ummataa kan nyaatu jiruu ummataa kan nyaatu namoonni sunniini nama udun taane bineensota hobolee halkan deemu san beektani bineensa wanta du'e lafaa xargee nyaatu san akkas jechuudha garuu leenci jechuudha. Akkam jirtan hordoftootni Shaashee Tube adhaafe sagantaan gabaabduu isinii qabadhee dhufe wanta yeroo baay'ee sammuu na tuqutu jira maal isiniif fakkaatu inti suni namni gariin dandeettii addaa potentiaalii addaa uduu qabu dandeettii qabu sanii gadi yeroo jiraatu guddisee na gaddisiisa. Fakkeenyaaf nama cimaa wayii akka leencaatti dhalate akka sareetti akka jiraatu jira. Akka risaatti dhalate akka lukkuutti akka jiraatu jira. Na jiruu keenya keessatti potentiaalii hagam ga'u akka qabnu ilaaluu qabna. Potentiaalii qabnu humna qabnu saniif fayyadamne eenyummaa keenya jijjiirree nama cimaa nama boru dhaloonni boru irraa baratu ta'uu qabna. Na yeroo baay'ee akka dhiiraa yoo dhalattee jiraatte dhiira ta'i. Yoo akka leencaa dhalattee jiraatte leenca ta'i. Yeroo baay'ee rakkinni adda addaa yoo nu dhufee jedhu hoo hin danda'u qaana ulfaataan kana waan ta'eef rakkataa hiyyeessa waan jennutu jira. Gaafuma sii kennu waaqni kennaa uumamaa gaafa sii kennu sii kenneera. Na maali? Yeroo baay'ee naannoon nu jiraannuuf haalli nu keessa itti guddanneef haalli keessa itti nu jiraan eenyummaa keenya jijjiiruu danda'a. Namoonni gariin kana ilaalaattan amma ka akka leencaa dhalate ka akka risaa dhalate akka lukkuutti jiraataa jiraachuu danda'a. Namoota akkasii sanniin dadammassuu barbaadan sagantaa Shaashee Tube irra dhiyaatu kanneen irra jechuudha. Na akka fakkeenyaatitti dubbatama ilmooni risaa isa amaariffaan culullee ingiliffaan eagle jennuun san jechuudha. Maal ta'e lukkuu waliin kalleen isaa lukkuu waliin lukkuun hammattee lukkuu yaafattee lukkuu waliin guddate. Risaan kuni lukkuun bararti hin balaliitu lukkuun hin balaliitu. Na lukkuu waliin guddateet akkuma lukkuu ta'e lukkuu waliin deema lafarraa qoca lafarraa nyaata hin balaliu akkuma lukkuu yaa akkuma lukkuu. So kanaafu naannoo itti guddanne haalli itti guddanne jiruun keenya risaa taanee dhalanne lukkuu taanee guddachuu dandeenya. Kanaafu gaafa risaan gubbaa dhufee lukkuu ari'ee lukkuu nyaatu risaan lukkuu ari'ee nyaata malee lukkuu ta'ee lukkuu waliin hin jiraatu. Kanaafu dhiira onnee qabdu yoo taatan kaatanii jijjiiramu loluu rakkina uumuu namni uumama kanneen utuntaan ol kaatee jiruu kan kee fooyyessita kapitaala kan kee guddifta jijjiirama adda addaa uummataa kennita of jijjiirtee uummata jijjiirta risa jechuun san achi maal ta'e gaafa risaan balali'ee gubbaa gad dhufu lafa arge akka fakkeenyaatti maal jechuun maal jedhanii I don't know, don't worry about it. Kana ati risa lukkoota waliin maal gootaa jedhanii gaafa kan hin barare lafaa gadi. Kanaafu namoota akkasii san dammassuu barbaada lafaa gadi akka barre. Leenci amantii nama amantii qabu. Leenci onnee qaba amantii qaba. Amantii ofii lafan buusu. Leenci ari'ee qabee waraanee nyaata malee leenci du'aa nyaatu. Namni du'aa nyaatu nama korraapshinii hojjetu. Namni du'aa nyaatu nama kijibu. Namni du'aa nyaatu nama kijibee waliin buusu. Namni du'aa nyaatu uummata boru dhufuuf dhaloota boru dhufuuf kan yaanneef ufiif nyaatee ufii garaa quufee kan biraati hin yaanne. Ani kamoot ko sardaa qalqaleetu harree argitanii akkas
namoonni akkasii sunni namaa miti harre. Kanaafu leenca taane akka leencaatitti namni amantaan qabne nama akka sareetii du'aa lafaa nyaata jechuudha. Hujii itti kenname, jiruu itti kenname, namni itti amanatee dura naa bu'a jedhee udukaatu namni sun garagalee harka uummataa kan nyaatu, qarshii uummataa kan nyaatu, jiruu uummataa kan nyaatu namoonni sunniini nama uduun taane bineensota. Hobolee halkan deemu san beektanii bineensa wanta du'e lafaa argee nyaatu san akkas jechuudha. Garuu leenci jechuudha. Leenci ari'ee laffa'ee maariifaa laffa'ee akka ta'ee adamsee qabee ho'aa san ajjeesee nyaata. Akkas jechuun atillee hojjettee uf jijjiirtee ka ajjeefte ufuma qabatte san nyaattee san hin jijjiiramta malee du'aa si jala darban ka ofiin du'e qabeenya namaa hafti si qabeenya namaa qabeenya uummataa si kennan gaafa nyaattee jetti gaafas nyaattamte. Ati risaa oduun taane lukkuun geeddu. Lukkuu tunu qamadii jala naqarsan argite sanin geeddu. Ka'imni amma qeerroon amma amantaa akkasii qabaachuu qabdu. Gaafa hatte qeerroo bitati. Gaafa hatte ati namaa miti sari. Kanaafuu ta'an jechuu barbaade maali? Namoonni garii akka leencaa dhalattaniiti. Akka leencaa dhalattanii akka halaalaa du'aa lafaa guraa jiraattantu jira. Akka risaa dhalattanii akka lukkuutti jiraattantu jira. An namoota san dadammasu barbaada sa'aatii kana. Kanaafuu itti yaadaati uf jijjiira. Gaafa biraatiin wantoota adda addaatiin walitti deemna. Na dhageettanittanii warri leencaa dhagayeera. Warri risaallee dhagayeera. Ka lukkooleen dhageettu. Lukkuu waan taasise. Kasaree akkuma saree jira. Galatooma. Dhiifama yoo isin rifachiisee jira. Sagantaa irraa dubbatu